Dhuftoota koo nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtanii? Fayyaa qabdanii? An nagaan qaba. Galata rabbii. Egaan kabajaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtanii? Fayyaa qabdanii? An nagaan qaba. Galata rabbii. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo har'a waan tokko qabadheetiin dhufe jechuudha. Akkuma samoona darbee viidiyoon ani gad lakkisee argitanii jirtu. Sagalee abbaa manaa koollee dhageessaniiti jirtu. Akkamitti akka inni dubbachaatii ture, maal jechaarree akka ture argitaniiti jirtu jechuudha. Waa baay'ee dubbataati ture, waa baay'ee jechaati ture. Ani garuu immoo rabbiin hin qaba jechuudha. Waa hunduma keessattuu ani rabbiin tokkicha abdadhee, rabbiin tokkicha qabadhee, rabbiin tokkicha duukaa bu'eetiin hin jira jechuudha. Isa dhugaa waaqa dubbachuuf yoo ta'e. Kanaaf amma wanna tokko yaadeetiin hin jira jechuudha. Namoonni baay'een keessanii yaada koomentii jalatti naa kennaatii turtanii maqaa ijoollee keetiitti jijjiirradhu, qabeenya kan kee maqaa haadha keetti jijjiirradhu, maqaa maatii keetti jijjiirradhu kan naan jettan hedduu keessantu jira jechuudha. Ani isuma dhugaa waaqa dubbachuudhaaf dhugaadhuma isinitti hima jechuudha. Maatii koo, haadha koo, abbaa koo akka foon kootitti na wajjiniin jira jedhee yaadu eenyudha? Obboleettii koo tokkittiidha jechuudha. Obboleettii koo tokkittiidha. Ishiin iyyuu na biran jirtu. Ishiin iyyuu gaafa biyya Dubaatirraa dhufnu wajjumaan dhufne isin guyyaasii fixatti raawwattee gara Dubaatiitti deebiteetii jirti jechuudha. Amma maalidha wanti nani yaadatii jiru? Akka isin deebitee raawwattee torbee tokkoof illee ta'u na bira dhufte waan tokko na sirreessitudha jechuudha. Kana nani isiirraa barbaadu. Isinillee haasofsiiseetiin hin jira. Ishinis immoo amma tokko haala mijeeffachaatiin jira dhufuudhaan naan jetteetii jirti. Kanaaf iyyuu jechuudha samoona kana yoo rabbiin haala naa mijeesse wantan keessa jiru osoo hunda isaa viidiyoo isinii waraabee kan argitan taatanii dhugaa baay'ee kan nama gaddisiisu jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisudha. Amma tokko egaa namaafis barnoota haa ta'u egaa ilma dhiiraa tokko yookiin immoo dhiira dubartoonni keenya dhiira biraatitti dhiirota warra biraatti jaallatanii raawwatanii dhiirota warra biraatti dhiirumanii dhiirota warra biraatitti tidaarii godhatanii raawwatanii dhugaa rabbii jechuudha. Baay'uma tokko keessi koo naga kaffa'aa jira. Giddiidhuma koon dubbataati jira isa dhugaa dubbachuufi. Warra biraatitti warra biraa jaallatanii ilma Oromoo dhiisanii raawwatanii nama biraatti heerumanii dubartoonni keenya kanaaf nyaatamu kanaaf maal ta'u jedhanii raawwatanii namoonni baay'ee waa baay'ee dubbatu jechuudha. Garuu ilmuma dhalama Oromoo ta'ee raawwatee ilmuma Oromoo ta'ee raawwatee kan foon namaa mummuratee nyaatudha deemu qallaan inni hin jiru jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf akkuma sagalee jalqabaa sagalee kan lama jechuudha. Viidiyoo lama kanan isarraa waraabe viidiyoo lachirrattu namoonni dhaggeeffatanii jirtu jechuudha. Akkamitti akka inni dubbataatii ture, maal akka inni jechaatii ture dhageessanii jirtu jechuudha. Mucaan kun immoo namuma Oromoodhuma jechuudha. Oromoo eessaa akka ta'e namoonni baay'een keessan haasaa isaa irrattis beekuu dandeessanii namni isa beektanis jiraachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuun inni jechaatii ture jechoota baay'eedha. Akkasuma hangan ani as dhufutti illee taa'ee kan inni na eegaa turee fi qabeenyuma kana waanuma nani qabu narraa hirachuudhaaf jechuudha. Qabeenyi inni narraa hirata jedhee raawwadhee anis of akkasitti keessa koof miidhu yookiin immoo qabeenya kana narraa hirate jedhee kanaan ani itti of shakku maali yoo jedhame makiinaa tokkicha sana yoo narraa hirate jechuudha. Kanadha kana wantoota biraatii fi aniyyuu wantoota biraatiif yoo ta'e jechuudha. Aniyyuu jechuudha dursee maallaqa akkaawuntii koorra jiru yoo ta'e akkaawuntii keerraa baasii kenni namni namaa jedha natti hin fakkaatu jechuudha. Seerri jennatti murteessan fakkaatu. Fakkeenyaaf yoo akkaawuntii keerraa baasii kenni kan naan jedhan ta'e akkaawuntii isaarras jiraachuu qaba maallaqni mitiire. Akka seeratti akkaawuntii isaarras yoo jiraate innis kan akkaawuntii isaarra jiru sana ilaalchisee anis akkasittiin ta'e malee akkaawuntii keerraa maallaqa baasii naa kenni kan namaan jedhu hin jira natti hin fakkaatu. Haa ta'u malee qabeenya waan biraatiin yoo meeshaa mana keessatiin ala ta'e yoo meeshaa mana keessaa ta'e malee waan biraa wanti inni narraa hirata jedhee raawwadhee ani ofitti shakku tokkollee hin jiru jechuudha. Maalumaaf akka inni akkanatti iyyuu qabeenya jedhee raawwatee inni akkasittiin dubbatee akkasittiin ka'eeyyuu naaf hin galle jechuudha. Maal akka inni ta'eeyyuu maal takka keessa isaa jiru maal akka inni of abdateetii jiru maal akka inni hirachuudhaaf akkana godhachaatii jiru ani hin beeku. Foon kiyya na murachuu barbaade ta'ee maaluma akka inni akkas godhataa jiru naaf galaa hin jiru jechuudha. So anis amma fala tokko faladhe jechuudha. Akka sistariin deebitee raawwatte torbee tokkoof illee ta'u as naaf deebitee dhuftudha. Kan ani yaadatii jiru
soo isheettirree himeetiin hin jira isheenis haala mijeeffadhee raawwadhee torbee tokkos ta'u amma tokkoof dhufee raawwadhee waan si barbaachisu waan na barbaaddeef sifan mijeessanaan jettee tiirti rabbi ishee eebbisuuti ishii tokkittidha jechuudha namni ani amanadhu namni ani akka hiriyaattis akka obboleettittis of biraa qabu yookiin immoo ani itti of kenneetiin jiru ishii tokkittidha jechuudha. Namoonni baay'een namni hundi maatiin keenya tokko miti. Maatiin keenya kan hunda keenya tokko miti jechuudha. Maatiin tokkoon keenya kan of si miidhuudhaaf deemanis hin jiru. Maatiin tokko keenya ammoo kan si guddisuudhaaf kan isaanitti irraayyuu dabarsanii raawwatanii sii kennan hin jiru jechuudha. So maatiin nama hundaa tokko miti. Haa ta'u malee ani kana dura dhugaa maatiin koos na miidhaniitii jiru jechuudha. Baasii isaan dubbachuudhaaf isaan himachuudhaaf osoo hin taane maatiin keenya mooyyuu waan barbaadan hoogganuu godhan illee nutti hin dhaga'amu. Garuu immoo har'a kanarratti miidhama kanarratti ammas miidhama irratti dabalamuudhaaf gaafa deemtu sitti hin gammachiisu. Garuu ormi si nyaachuurra immoo maatiin kee si nyaachuu wayya jechuudha. Ormi foon kee muratee nyaachuurra maatiin kee foon kee muratee nyaachuu wayya. Isa dhugaa waaqaa dubbachuudhaaf. So kanaafiyyuu ani maatii kootis omaa waan ofitti amanu qabu. Namni ofitti ani itti amanu obboleettii koo tokkittii isiniin jedhu kanadha. Obboleewwan baay'een qaba garuu immoo isii bichaadhaan jechuudha. Namni ani walii galuu danda'us namni ani itti dhiyaachuu danda'us namni ani borumaafiyyuu yoon kufellee lafaan akaasa jedhee raawwadhee ani eeggadhullee isii tokkittii kana jechuudha. Kanaafiyyuu akka isiin gara kanatti naa dhuftuudhaaf isiitti dubbatadheetiin hin jira. Isiinis waan jiru na haasofsiisteetii jirti yoo waan jedhe sammuna kana as dhuftee raawwattee erga deemtee reef ji'a 3 moo 4dha. Afuruu yoo guutti asadi natti fakkaatti erga deebiteetii deemtee as dhuftee anuma wajjiniin dhuftee ji'a 2 turte raawwattee deebitee deemtee amma ani kun erganas dhufee ji'a shaffite 4 keessan ji'a shaffite 6 keessan jira ji'a 3 jechuudha erga deebiteetii deemtee anaaf jettee raawwattee deebitee dhufuudhaaf haala mijeeffataa jirti jechuudha. Rabbiin haala akka ishiidhaa mijeessu ishiidhaaf naaf kadhadhaa akka amantaa keessanitti hundi keessan du'aa naaf godhaadhaa. Rakkina kana keessa immoo akka rabbi na baasullee naaf kadhadhaadha. Hundi keessan iyyuu immoo warreen jireenya tiraarii godhatanii gara biyya ormaa deemtanii biyya ormaatti gubataa jirtanis warreen ganaa tiraarii godhachuuf deemtanis jireenyi biyya lafaatuni buburreedha. Namni biyya lafaa kanarra jiraatus kunoo akkuma arginuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha dafqa keessan of jalaa hin balleessinaadha. Akkuma argitanii hanga ati dhuftutti si eeganaan jechaatidha jechuudha. Kan inni ture kana dura maaliif taa'aa turte si faana jiraachuun barbaadu naga'ee jira naan jedhe akkuma dhaggeeffattanitti jechuudha. Kana dura maal naan hin jedhinii maaliif teessee na eegde maaliif kana dura naaf jechuu didde jecha kana jennaan hanga ati dhuftutti si eeganaan jedhe hanga nani dhufee haala mijeessee waan an qabu hunda ani bittinneessee of harkaa fixee duwwaatti afee akka nani maraadhuuf jechuudha. Hanga nani biyya ormaatii dhufee asitti wannan qabu farka irraa gafee fixutti na eege jechuudha. Akkuma argitanii kanaaf iyyuu jechuudha namoonni baay'een keessanii namni hundi tokko miti dhugaadha. Garuu of eeggannoo godhaa. Amma dhuftanii raawwattaniillee abbaan namoonni tiraarii godhatanii deemtaniillee ilmoo godhatanii deemtaniillee amma dhuftanii jireenyi namni sun keessa jiraatu maal keessa